Conjunctions yookaan immoo walqabsiistota. There are 3 types of conjunctions in English: coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. Conjunctions kan jennu afaan Oromoo keessatti walqabsiistota jennee isaa waamna. Afaan Oromoo keessallee walqabsiistota gosa garaa garaatu jira jechuudha. Afaan Ingiliffaa keessatti immoo joining words jedhamanii waamamu. Addumaanii coordinating conjunctions warra jennu kana waliin ilaalla. There are 7 coordinating conjunctions in English: for, and, nor, but, or, yet, so. Qubee conjunctionii kana jalqabarra jira fudhannee akka yaadannuu fi fun boys jennee isaan waamna jechuudha. Coordinating conjunctionii kana akka irraanfanneef acronym kanaan yaadanna. They connect words, phrases, and the clauses of equal value. Akkuma jalqaba sanitti mee coordinating conjunctionii kuni warra faayidaa wal qixa qaban walitti fiduudhaaf isaan fayyadamna jechuudha. They connect words with words, phrases with phrases, and the clauses with clauses. Inni jalqaba foridha. For jechuun sababni isaa jechuudha. For example, I ate mango for I was hungry. Waan an beela'eefan mango nyaadhe gaafa jennu sababa ibsaa jirra jechuudha. Iddoo akkasitti forii fayyadamuu dandeenya. Keessumaa Old English irratti foriin kun baay'ee commonidha jechuudha. And to add information. And kan jennu immoo fiidha. Odeeffannoo dabalataa kennuudhaaf fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf Bona goes to church and worships God. Bonaan churchii deemee Waaqayyoon waaqeffatee gaafa jennu ende haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo noridha. Nor to give negative information. Inni kun itti fayyadamisaa baay'ee beekamaa miti. Garuu yaada faallaa ta'e dabaluudhaaf kan nuti fayyadamu. Nor jechuun hinumaayyuu akka jechuuti afaan Oromootti gaafa jijjiirru. Fakkeenyaaf I don't like lemon nor do I like orange. An loomiin jaalladhu hinumaayyuu burtukaaniis hin jaalladhu jechuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo butidha. But to show contrast. Yaada wal faalleessu yookaan yaada waliin mormu kaasuudhaafi butii fayyadamna jechuudha. So but jechuun garuu jechuudha. Akkuma hundi keenya beeknu fakkeenyaaf Seeraan has a great job but she is an happy person. Seeraan hojii gaarii qabdi garuu nama gammadduu miti jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo oridha. Or to give a choice. Filannoo kennuudhaaf immoo orii fayyadamna jechuudha. Or jechuun yookaan jechuudha. Fakkeenyaaf we can visit our uncle or aunt jechuu dandeenya. Yet to show concession or to contrast. Yetiin immoo here but wajjin hiika walitti dhiyaataa qaba. Especially to contrast iddoo jedhu kanatti garuu to show concession. Yet jechuun ta'us jechuudha. Kanaaf batii wajjiniin gara afaan Oromootti gaafa hiinnu hiikisaa wal qixa ta'ullee dhiisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf the test was difficult yet everyone got good result. Gaafa jennu qormaatichillee cimaa ture ta'us namni hunduu tuqaa gaarii galmeesse jennee haala kanaan ibsina jechuudha. Inni itti aanu immoo soodha. So to show result. To show result. So jechuun sababa kanaaf jechuudha. Afaanuma Ingiliffaan immoo so kana inni yoo jenne other result jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf the rain is heavy so the game will not be played. Bokkichi cimaadha. Kanaaf iyyuu yookaan immoo sababa kanaaf taphichi waan taphatamu miti jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Yaadota namummaa isinii kaasee mee hubattaniitti yoo ta'e gaaffilee kana yaala. Deebii keessan koomentii jalatti barreessuu dandeessu jechuudha. I will not go to the game for I will watch it on TV. Mate has 6 brothers and 11 cousins. I do not like pasta, nor I do like pizza. Muti loves sugar, so he is thinking of moving there. Rufa is very tired, yet he will still come with us to the movies. I will go to Rambo or Naked for the weekend. Jennee haala kanaan guuttanitti yoo ta'e sirriidha. Ibsa coordinating conjunction irratti kenname kanaan olii sirriitti hubattanitti taanaan gaaffilee kana sirriitti hojjechuu dandeessu. Deebiin isaa koomentii jalatti argachuu dandeessu jedha. Kanaaf egaa ofii keessanii hojjettanii booda deebii isaa koomentii jala deemtanii cheekii gochuu dandeessu. Achumaan immoo gaaffii isin shakkiisan illee yoo jiraate koomentii jalatti gaaffii jiru barreessuu dandeessu jechuudha. Fuula isa kanarra gaaffii 5tu jira. Fuula itti aanu kanarra gaaffii 6 hanga 9tu jira.
fuulattaan irrammoo gaaffii 10 haga 12tti kan jirantu jira. Jabaadhaati hojjedhaa. Galatoomaa. Comment and share. Thank you for watching. Yaada qabdan kamiyyuu comment irratti ta'e karaa emailii kootiin erguu dandeessu.